የካሳ ዘመን የክብር ዘመን የሞገስ ዘመን አለ ከፊቴ ልውጣ ልውረስ ወደ ጠላቴ ዞር በጠላቴ የበቀል ቅባት ስላረፈብኝ ኪዳነ ፈርሷል ዳግም ላትገዛኝ Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota UTV Obsee Gurbaa hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo waaqessa jiraataa isiniif haa baay'atuun jedha. Daawwattoota dhaggeeffattoota koo biyya alaaf biyya keessa jirtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Baga bara 2016 bara haaraa itti isin geessiniin jedha. Barichi kunis bara milkii, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara bilisummaa isiniif haa ta'u jechuun barbaada. Akkuma beekamu bara haaraatti seennee jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u isa baricha nuuf laatu maqaan isaa ulfaatu. Obboloota koo guyyaadhaa guyyaatti darbanii yerichaatti darbanii baricha kan arguun waan guddaadha jechuudha. Warroonni bara haaraa kan arganii ayyaantudha. Maaliif keessumattuu bara kana keessa dhugaa sinittuma bararraa baratti darbuun waan guddaadha siniin jedha. Baga geessanii siniin jedha. Baga geenya siniin jedha. Ayyaana shir guddicha jirra. Akkuma nu argitan kana ka shunkurtii muruun daakuu qaluun baqa kittif jennee qophii addaarra jirra. Egaa asumaan dhaamsan dabarfachuu barbaade obboloonni koo biyya alaa keessa akkuma koo gola ormaa keessa jirtanii warri ayyaana san alabaatanii iddoo hiriyoota keessanii wal geessanii jaazaa keessatti waan immoo iddoo tokkotti akabbartanii baga gammaddan isiniin jedha. Warroonni immoo akkuma koo bakkuma jirtaniif keessa keessanitti gammaddanii yeroo kana sa'aatii kana geessanii ga'uu keessanittuu gammaddanis baga geessanii isiniin jedha. Maaliif ayyaanni yoggaa dhufuu maatii yaadachuu jira, biyya yaadachuu jira, obboleetti yaadachuu jira. Egaa obboloota koo waaqayyoof jedhee guyyaa tokko nullee maatii keenya wajjin, firoota wajjin, obboloota keenya wajjin, hiriyoota keenya wajjin waan dabarsinuu fi wanti waaqayyoof hin danda'amin jiru isiniin jedha. Jabaadhaa ayyaanni bakkuma jirutti ayyaana keessa keenyatti ayyaana jechuudha. Ayyaanni qaamni akkuma beekamu ayyaana shamarran itti waggaatti wal arganii wajjin taphatanii wantoota baay'ee seenaa qabdi. Ayyaanni qaammeetuni seenaa osiniin jedhu yaadannoo guddaa fi mudannoo of keessaa qabdi jechuudha. Ayyaanni qaammee ayyaana dubarritti wal geechee sabasabamtee wajjin taphattuudha. Akkasumallee wadaajii kan jiran warroonni dhiiraa shamarran weeraranii wayin immoo ari'anii wadaajii dhungataniidha jechuudha. Mee warroonni qaammee kana keessatti mudannoo qabna jettan koomentii jalatti na barreessaa. Ani garuu mudannoo qaba. Bar tokko qaammee deemee hin beektu qaammee gisee deemnu baay'ina waan kaachaa ooluuf guyyaa muluu mana namaatti buqqisaa darbaa oolla. Waggaa kana kan luma deemnu ijoolleen dhiiras nu duuba deemu jechuudha. Wadaajii dhungachuudhaaf nu duuba deemu. Dhugaas ni jira kafaana nusuudhaan bahee wadaajii dhumaa maalifan dhungatame jechuudha. Lafarra gangaladhee boo'ee du'ee yoon galu kafaanni koomunu dhoqqee isiniin jedha. Akkasitti galee qaamni yaadannoo akkanaa fi mudannoo hin qabdi. Egaa barri haaraan kuni hunduma keenyaaf bara milkaa'inaa, bara jaalalaa, bara tokkummaa, bara itti sabni keenyarree nagaa argatu, biyya keenyarree nagaa argatu, bara itti waaqayyo waan hunduma keessatti nu milkeessu nuuf haa godhu. Dhugaa isiniin jedha. Barreen gaddaa bara 2015tti milkaa'ina kan dhabne bara 2016tti waaqayyo nu milkeessu, bara 2015tti kan boqonnaa dhabe bara 2016 boqonnaa argatu. Akkasumallee warroonni milkaa'ina baay'ee utuma deemnu, utuma lafaanu, utuma hojjennu milkaa'ina dhabnu bara 2016 kana keessatti waaqayyo milkaa'ina nu laatu obboloota koo. Kanaaf barichi innaa jijjiiramu namni baratti gisee darbu waan guddaadha jechuudha. Maaliif yeroo tokko sa'aatii tokko daqiiqaa tokko kan namaa kennu waaqayyoodha. Garuu barichatti immoo gara baraatti
waggaadhaa waggaatti kan nama dabarsu waaqayyoodha. Maqaa waaqayyoo alfaatu ayyaanni kun ayyaana bara haaraa ta'us ayyaana irra jiriitti odoo ayyaana shamarranitti odoo jedhamee gaariidha. Maaliif qunni darbuu jira, buqqifachuu jira, shamarran baay'ee hin taphatu jechuudha. Baay'ee itti gammadu jechuudha ayyaana kana keessatti. Kanaaf waaqayyo bara 2016 bara sisaayinuu godhee bara tokkummaadhaan dhaabbannee waaqayyo amantii qabnu waaqayyoon galateeffannee jaalala uumnee biyya keenya firree saba keenya firree nagaa ta'u aanuuf godhu dhugaadha. Bara 2015 keessatti wantoota baay'ee arginee jirra. Lubbuun nama meeqaa darbaa ture, imimmaan haadha hiyyeessaa dhangala'aa ture, hiyyeessi biyyi manarraa buqqa'aa ture, bu'aa bahii guddaatu ture jechuudha bara 2015 keessa. Isa keessa immoo waaqayyo nu dabarsee waaqayyo nu tarkaanfachiisee bara 2016 kana bara milkaa'inaa nu godhee bara jaalalaa, bara haati hiyyeessaa imimmaan ofirraa hattu, bara dadhabaan itti ka'u waaqayyo nuuf haa godhu. Bara kana bara eebbaa akka nu godhu jabeessinee waaqayyoonni kadhannaa. Irra deebiidhaan warroonni daawwattoota yuutuubii kiyyaa taatan amantoota kamiyyuu utuun hin leeyyin musliim ortodoksiidha, kiristaana utuun jedhin baga bara 2016 itti isin geessanii jechuun barbaada. Barichi bara milkaa'inaa isiniif haa ta'u, baratti eebbifamta isiniif haa ta'u, baratti kaayyoon keessan, karoorri keessan, deemsi keessan waan hundumaan milkaa'aa tarkaanfadhaa isiniin jedha. Gaa'ela keessaniin, warri tajaajiltan tajaajila keessaniin, warri immoo faarfattan faarfannaa keessaniin, warri immoo lallabdan lallaba keessaniin bara 2016 kana keessatti milkaa'ina guddaa argadhaa. Ayyaanni waaqayyoo isinirratti haa baay'atu isiniin jechuu barbaada. Waaqayyo immoo hunduma keenya gargaaree bara itti seenne kanas bara nagaa nu godhee, bara sisaa nu godhee, bara tokkummaa nu godhee waaqayyo akkuma bara darbee bara kanas akka dabarsinu waaqayyoon jabeessineen kadhannaa isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Ayyaana gaarii isiniin jedha. Anis kun shir guddee jechaan jira. Daabboo daffa'ee bunni jira, qeexamaa gusgus godhaan jira. Wanta hin goone jiru. Warri mana kiyyatti dhiyoo taatan kottaa mana kiyya ayyaana akka waliin dabarsinuuf wajjin kolfaa, wajjin taphachaa akka waliin dabarsinuuf garuma mana kiyyaa kottaa isiniin jedha. Hin hafina hunduma keessan waamin jira jechuudha. Ayyaana kanarratti hunduma keessan waamin jira. Gara mana kiyyaa kottaa hundumti keessan isiniin jedha. Warroonni natti dhiyaatanii, warri immoo natti fagoo taatanis bakkuma jirtanitti yaadanna faana taa'aa isiniin jedha. Waaqayyoon immoo isin eebbisu. Wiitii bara kiyyaaf haaraa warri taatan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ayyaanni kun ayyaana milkii isiniif haa ta'u. Bye.